Kaffee keessa hojii humna hojjechaa oolte jechuudha. Sanumaayyuu guyyaa guutuu namaaf ergama oolta. Yoo namatti tafe sirriidha sallee hojichi ni ulfaata. Garuu immoo jiraachuuf akkasumas maatii kiyya deeggaruuf dirqama hojjechuu waan hin qabuuf. Hojii koo ati maaliif badde? Anis hojii xiqqoo tokko eegaleera. Mana maxxansa kitaabaa baneera. Fakkeenyaaf amma maxxansi kun kan kooti. Magaalaa kana keessa hojii akkasii kan hojjetu nama baay'ee akka ta'e garuu beektaa? Ani hojiidha jedhee kanan eegalu. Yoon eegalees immoo nan dhiisa. Mee waa'ee kee nutti atoo maal hojjechaa jirta? Jireenya bareedaa ta'e akkati jiraachaa jirtu shakkii tokko illee hin qabu. Ani hojiidha jedhee waan tokko iyyuu harkaan hin qabu. Ani nama jabaatanii hojjechuutti amantu osoo hin taane nama gamna ta'utti amantudha. Akkasumas immoo yeroo kootti sirriittiin itti fayyadama. Amma inumaayyuu abbaa qabeenyaa tokko faana jaalala eegaleera. Maal? Dhugaa moo? Eeyyee. Kiraa mana kanaas sasiif kaffala jechuudha ka? Lakki kireeffadhee miti manichi kan isaati. Inumaayyuu galgala yeroon baay'ee isa gammachiisu bakka namni hin jirretti natti heerumtaa jedhee na gaafate. Anis toleen jedheen. Kana jechuun immoo qabeenyi isaa walakkaatti kan koo ta'a jechuudha. Dhugaa baay'een siif gammade. Beeka bareedduu koo. Ani immoo akkamitti akkasiin abbaa qabeenyaa argachuu dandeessanii fi akkamitti akkasiin kiyyeessitanii isiniin barsiisa. Sana booda atis hojii keessa kaaffee jettu kana ati immoo hojii keessa bu'aa hin qabne ni dhiistu. Akkasidha miti? Dhugaa osoo ta'e baay'een jaalladha. Jireenya qananii jiraachuu baay'ee nawwa. Sirrii kee jette. Jireenya akkasii baay'ee namatti tola. Garuu qabeenya namaa irratti akkas gochuun xiqqoon ulfaatu. Urjii dammaqoo. Akka yeroo ta'e malee amma dhugaa dubbachuu fi jireenya qananii osoo hin jiraatiin eenyutu waa'ee sirrii fi waa'ee dogoggoraa yaada jetteeti.